Dhaabbanni Ethiopian Investment Holding fi dhaabbanni garee Daangootee warshaa xaa'oo waggaatti meetiriik toonii miliyoona 3 Itoophiyaatti oomishuu waloon ijaaruuf sirna mallattoo qoodiinsa gahee bakka ministeerri muummee argamaniitti mallatteessaniiru. Sirna mallattoo qoodiinsa gahee kanarratti ministeerri muummee haasawaa taasisaniin mootummaan Itoophiyaa fi gareen Daangootee warshaa xaa'oo doolaara biliyoona 2.5 ijaaramuu ijaarsa eegaluu himanii qonnaan bultootni oduu misirraachoo kanaaf baga gammadan jedhan. በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይም የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ዱራን ዱርሴ ኡመታ ኢትዮጵያ መራን በገ ገመደን ጀቹን በርባዳ ኬሰቱ ቆናን ቡልቶኒ ኬኛ ኩኒ ኦዱ ምስራቾቲ ዋን ታይፍ በገ ገመደን ጀቹን በርባዳ ሀራ ገሬ ዳንጎቴ ወሊን ወርሻ ጣኦ ዩሪያ ዶላር ቢሊዮን 2.5 ወሎን ጃሩፍ ወሊ ገልቴ ረገኘ ጅራ baatiiwwan dheeraaf irratti mari'achaa waan turreedha. Walta'iinsa mootummaa Itoophiyaanii fi garee Daangooteen warshaa waggaatti xaa'oo meetirtoonii miliyoona 3 oomishu ijaaruuf waliigallee jirra. Iddoo gaazii boba'aa itti oomishaa jirrurraa ijaarsa ujummoo boba'aa kiiloomeetira 100 kan of keessatti hammatudha. ምርትበት እስከ ፋብሪካው እስከ ጎዴ ድረስ ያለውን ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የፓይፕላይን ዝርጋታ የሚያካትት ስራን የጀመረ ሚኒስትር ሙሜ ጃርስ ወርሽቻ ናናው ጎዴታ ከይገለሙ ሂማኒ ወልማገለት ባቲ አፍርተማ ከሰት ኒጥሙረማስ ጅራን በቅርቡ በጎዴ የሚጀመር ይሆናል። ፕሮጀክት ወንተርሲማው ኢመላ በራድና መልኬሱ ፎጅተማ ጅራኒ ከሳ ተኮስ ጅራኒሩ ዲናግዴ ዳምዳኔሳ ኡሙፍ ገሄን ደሜቆና ወላናተው ይብሳኒ ገሄ ደምቻ ደረን ጉድሱፍ warshaan xaa'oo kun shoora olaanaa baata jedhaniiru. Hanga irraatti xaa'oo alarraa galchaa jiraachuu keenyaan hanga oomisha damee qonnaan oomishuu qabnu akka hin oomishne hanga ta'e hudhaan nutti ta'eera jedhaniiru. Sababa warshaa kanaa qonnaan bulaan keenyas xaa'oo waliin wal qabatee rakkoo isa ragaa tureerraa boqonnaa ni argatas jedhan. ይህ ስራ ኢትዮጵያ ከጀመረችው የብልጽግና ጉዞ ከሚያረጋግጡ አንኳር ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንቶች መካከል አንደኛው ነው። Projektiin kun projektiiwwan tarsimaawaa badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessan keessaa isa tokkodha. Diinagdee damdaneessaa uumuuf dameen qonnaa akka bu'uuraatti tajaajila. Gahee damee qonnaa olaanaa kana caalmaatti akka hin guddisne xaa'oo alarraa galchaa jiraachuun keenya danqaa nutti ta'ee turee jira. Biyyoota xaa'oo oomishan waliin walii galuun geejjibsiisuun walumaa galatti adeemsi jiru nuffisiisadha. Oomisha damee qonnaa keenyatti dhimmi xaa'oo danqaa ta'ee ture. Kanaafuu projektiin kun gaafii baroottanii qonnaan bultoota keenyaas kan deebisuudha. ግዛት መቻል የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች የረጅም ጊዜ ጥያቄ የሚመልስ ጉዳይ ነው። warshicha ko projektii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa projektii guddaa fi tarsimaa badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf hojjetamuuti jedhaniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaafis fakkeenya ittiin taatutti jedhaniiru. የማዳበሪያ ፋብሪካ በጣም ሜጋ ፕሮጀክት ነው። ልክ እንደ ሌላ ህዳሴ የሚታይ ነው። ህዳሴን ጨርሰናል። akkuma projektii hidha guddichaa projektii guddaadha. hidha guddicha xumurree jirra. Projektii xaa'oo kanas gaafa xumurru projektii daandii qilleensaa haaraas gaafa xumurruu fi projektii gurguddoo biroos gaafa xumurru walumaa galatti waggoota 5-6 dhufan keessatti projektoonni 8tti dhiyaatan kunniin badhaadhina Itoophiyaa bu'uura gaariirra ni kaa'u jennee abdanna. Ministeerri muummee projektiin xaa'oo kanaa gabatee yeroo qabamee fi keessatti akka xumuramuuf xiyyeeffannoo olaanaan ni hojjetamas jedhaniiru. Gaafa xumuramuus milkii wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu damee qonnaan durattuu galmaa jiru caalmaatti itti fufsiisuun bu'uura gaariirraa ni geenya amantaa jedhu qabnas jedhaniiru. Ministeerri Mallaqa Ahmed Shidee waliigalteen ijaarsa xaa'oo raawwatamee baasii Itoophiyaanota biliyoonota xaa'oo alaa galuuf baasaa turte kan hambisu ta'uu himaniitii jiru. Warshichi boqonnaa jalqabaan oomisha xaa'oo fedhii biyya keessaa guutuuf kan hojjetu ta'us ibsaniiru. ፋብሪካ በጎዴ የሚቋቋም ይሆናል። በሶማሌ ክልል በካሎብና ሂላላ አካባቢ ያለውን የተፈጥሮ ጋዝ በመጠቀም ወርሽች ጎዴት kan ijaaramudha. Gaazii boba'aa naannoo Somaalee naannoo Kaalubii fi Hilaala jiru gara godee paayipiin geessuun magaalaa godeetti warshaa yuuriyaa ijaaramudha. Warshaa yuuriyaa oomishee biyya keessaaf oolchudha. Humni isaa dabalaa gaafa deemu immoo biyya alaafis kan dhiyeessudha. ለውጭ ሀገርም ኤክስፖርት ማድረግ የሚጀምር ይሆናል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ግን በአገር ውስጥ ፍጆታን ለማሟላት የሚሆን ነው የሚሆነው። Abbaan qabeenyaa garee Daangootee Aliko Daangootee gama isaaniin warshichi warshaa xaa'oo biyya isaanii Naayijeriyaatti argamuun kan walgituu fi addunyaarraa guddinaan warshaa xaa'oo lammaffaadha jedhaniiru. Itoophiyaan gaazii uumamaa gahaa xaa'oof oolu waan qabduuf xaa'oo oomishuuf mijattuu ta'us eeraniiru. The nature of the investment here is to produce urea, about 3
million tons is a major. Investimentiin kun xaa'oo yuuriyaa oomishuu fi warshaa xaa'oo yuuriyaa toonii miliyoona 3 waggaatti kan oomishuudha. Warshaa baay'ee guddaadha. What Ethiopia is consuming today is a very huge, gigantic project. As we speak today,